Kennaa abbaan manaa koo naa kenne. Abbaan manaa koo isa duraanii kennaa hedduu naa kennaa ture. Yeroo hunda halkanii guyyaa narraa citee hin beeku kennaan isaa. Isaan keessaa kennaa afurii jireenya koo keessa yoomiyyuu hin dagadhu. Dagachuullee hin danda'u. Yoo guyyaa dagadhellee halkan hin dagadhu. Isa keessa sadii isinitti hima. Tokkoffaan na fuudhee guyyaa sadaffaatti kennaa naa kennedha. Lammaffaan daa'ima koo ulfa daa'ima jalqaba kiyyaa ulfa ta'ee kennaa naa kennedha. Sadaffaan mucaa kiyyaa da'ee bultii 15tti kennaa naa kennedha. Kennaa inni tokkoffaa na fuudhee guyyaa saditti harki kiyya akka deebi'een hojjenne na caccabseedha. Lammaffaan mucootiyye isii hangafa ulfa ta'ee bara 2009 gimbootii 20 ramadaana keessa taraawii salaatu deeme. Yeroo taraawii ba'u masgiida bara irratti na eege xarabaadhaan na kuffisee dhiiticha na dhiite luka na cabseedha. Ol ka'uu dadhabee namni biraa na kaasee mana kootitti na galche. Gimbootii bultii 20 gimbootii bultii 24tti mucootiyya da'uuf hospitaala deeme. Okkolaa deeme ilmootiyya okkolaatiin hin hammadhee gale. Inni sadaffaa mucaa kiyya da'ee bultii 15tti hidaarii 16tti sadee 15 isaatitti qirixxee duwidaan na kute. Baay'ee nama dhukkuba. Deettudha. Namni da'ee kana hin beeka. Yoomiyyuu hin dagadhu. Yoomiyyuu abadan. Deettuu dhiigni irraa jigaa jiru qirixxeen duwidaa akkasi kutamee dubbatuuf namni isii dhaga'u hin jiru. Ilmoo isii guddisuudhaaf caccabxee achumatti lafatti hafte. Yeroo hedduu namatu ol na fuudhee ganna deebisa. Danda'een dhaabadhu ture. Waggaa hedduu duwida koo na dhukkubaa ture. Amma isaan wal gadhiisus seenaan inni narratti raawwate halkanii guyyaa ganna dhiisee hin beeku. Yeroo rafu yeroo ka'u seenaan na keessaa hin badu. Dhokachuudhaaf waa hedduu raawwadha. Seenaa dabarsee keessaa ba'uuf bakka hedduutti dhokadha. Garuu na dhiisee hin beeku. Dubartiin burcuqqoo qofaa miti. Dubartiin ija hin baddi. Madaan qaama kiyya fayyeera. Madaan onnee kootii fi sammuu kee abadan hin fayyu. Namoota meeqa akkami waan akka kiyyaa kana dabarsaa jirtan? Jaarsonni hoo haadha manaa keessan akkamitti horataa jirtan? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo sujuudni ilmoo namaatiif kahayyamamu taate abbaa manaaf hayyamaa yeroo jedhu kabaja abbaa manaa argisiisuudhaaf malee dubartii gabroomsuufi miti. Wanti hunduu quraannis hadiisnis yoo dubbatamu waa hedduu ilaallateeti. Dubartiin garbaa miti. Harreen lubbuu qaba. Namoota meeqatu miidhaa akkana namarratti geessaa jirtan? Miidhamni nama keessaa hin banne, miidhamni abadan hin dagatamne namoota meeqa akka ta'umtu akkanatti dabarsaa jira. Ani namni nan hubatu dubartis ta'ee dhiirris ta'ee ana ta'uu bakka kiyya ta'uu hin danda'u. Dhibee kiyya naa dhibamuu hin danda'u. Na fayyisuu hin danda'u yoo rahmaan hin taate malee. Garuu minaalbaata yoo namni biraa dhaga'ee xiqqoo waan natti wayyaa'u natti fakkaata. Maatiin koo nan hubatu. Hiriyyaan koo nan hubatu. Namni na cinaa jiru keessa kiyya seenee ilaaluu hin danda'u. Guyyaa hin kolfa. Halkan imimmaan xaragaa bula. Hariiroo kiyya fuulduraatiif maal akkana qunnamu hin beeku. Keessi kiyya madaadha. Madaan qaamni kiyya hunduu fayyeera.
keessi kiyya garuu yoomiyyuu hin fayyu. Isinis gorsa isiniif haa ta'u. Ilmoo namaa miidhurraa faayidaan argamu takka illee hin jirtu. Nama hedduudhaaf sheer naa godha. Min halbaata badii akkanaatirra namni jiraata danda'a. Namni hedduun badii akkanaa raawwachuu danda'a. Haalli gargar ta'ullee namni hedduun miidhama akkasii namarratti geessuu danda'a. Garuu miidhamni waan qallaalii miti. Akka ammaa isinitti haasa'u kanaa miti. Hedduu nama dhukkuba. Kanaaf dubartoota waa'ee akka kiyyaa kana dabarsaa jirtaniif dabarsitanillee Rabbiin nu hundaa sabrii nu haa kennu isiniin jedha. Waan na dhageettaniif galatoomna. Hayi gara jabeenya ilma namaa. Ilmi namaa timannaa bineensa bosonaa wayya. Dhugaa Waaqayyoo seenan obboleettii kanaa hedduu takka garaa koona nyaate. Galaphee koona cabse. Dhugaa baay'ee natti dhagaamillee. Baay'een gaddi. Waan jecha obboleettii kana seenaa obboleettii kana namni dhaggeeffattan isin fayyadaa barnoota irraa argattu jedhee fide. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kiyya egaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya taati yaadaa fi wanta garagaraa gorsoota garagaraa akkasuma barumsa garagaraa warnoota asirratti darban nu hordofuun nu duukaa ta'a isin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba dhageessanitti seenaa obboleettii keenya tokko waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Egaa obboleettiin keenya kuni akkuma nama kamuu cidha ishii godhattee guyyaa sadaffaa isheetti abbaan manaa ishee harka na cabsi jette. Deebitee akkasittuu ulfa ta'e jette. Ulfaa'ee gaafa arafaadhaa gaafan salaatuuf deemu akkasitti nadhiitee lafatti ganna darbe jette. Ulfa wajjiniin jechuun ulfa isaa jechuudha daa'ima isaa wajjin. Deebitee akkasittuu namni ol kaasee mana isheetti galchee kaatee ammallee yaa dubartiidha kaa dubartiin tun yeroo baay'ee waa hunda dandeessuudha waan ta'eef kanaaf dubartiidha waa hunda dandeessuudha waa dandeessi. Ammas kaatee obboleettiin keenya kuni mucayyoon kuni akkasittuu deesse. Gaafa ishiin deessee jettuu guyyaa 15ffaa isheetti immoo dugda ishee kute. Waan baay'ee garaa nama nyaata. Edaa ilmi namaa kuni hangana garaa jabaata. Hanganuma garaa walitti jabaata. Edaa abbaan manaallee haadha manaatti hagana garaa jabaata. Ilma namaa wajjin jiraachuurraa bineensa bosonaa wajjin jiraachuu wayya. Dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Laphee koo na cabse obboleettii kana. Ani wannan obboleettii kanaa dhaamu yoo danda'e obboleettii kana gaafachuu nan yaala. Waan isheen irra geesse waan akkam akka isheen taate gaafachuu nan yaala yoo danda'e argadhe obboleettii kana. Dhugaa dubbachuudhaaf amma gargar ba'ee jira. Garuu barnoota irraa argattu jedhee tan viidicha kana isinii waraabee. Ani dhugaa dubbachuuf gaafa isheen kennaadha jettu kennumti abbaan manaa isheedhaaf kenne kana jedhee hanguma viidiyoo kana dhaggeeffadhutti muddame. Kennumti abbaan manaa ishee gizee sadinaa kennee yeroo sadinaa kennee isa irraa fadhu ganduutti jedhe. Ndee maal kenneef daayimandii kenneef warqii kenneef maal manni bakka waanuma wallaalesin jedhe. Edaashin gubata garaa ishee kennaa ree. Kennuma kenneef kaakidi kennaa idimee ishee dugdi ishee citee dubartii dhiiga inni jiraa jenne dugdi ishee kutee jechuudha. Hai ilma namaa. Maal yoo holii kan yoo waliin taane walii kuwayu adaraa obboleettii koo ishee borullee gaa'ela godhachuuf deemtu. Abbaan manaa kee ganamaa yeroo tokkicha nama amala qabu taanaan yeroo tokkicha inni sirratti waa raawwate taanaan kanaan booda hiikii jalaa deemu. Booda lubbuu keetii irratti si farada waan ta'eef hiikii jalaa bahi. Dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Har'a obboleettiin keenya kun odoo gizee inni gizee tokkoffaa itti deebi'ee lammaffaa gizee itti deebi'u san akkasuma hiitteetu gara maatii ishee galte. Garuu har'a dugdi ishee hin citu. Deessee torbee lamatti dugdi ishee cite jechuudha. Dugda ishee kute jechuudha. Hedduu garaa nama nyaata. Kanaaf obboleewwan koo sanuu obboleettiin kun nama hubatu.